Yaada dhaggeeffattooteenna oduutiin jalqabaanii Doonaald Tiraamp halkanedaa erga pireezidantii Ameerikaa ta'uun kakuu raawwateen booda ajajawwan pireezidantummaa jajjaboo mallatteessuu itti fufee jira. Zalee Tiraamp waan hedduu Ameerikaa keessatti akka jijjiiruu fi gaafumduulna filadhaa himaa ture. Akka dhugum godhu garuu namni hedduun hin aman ture. Amma akkuma kakateen fedhii Ameerikaa dursuun waan maallaqa isaaniif qosu mallatteessee fakkeenyaaf amma US dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa akka baatu ajaje. Wantoonni biraa kanneen mallatteessu maal fa'a? Hayyee asilee galatoomi Tiraamp kaleessa yeroo hin balleessine daqiiqaa tokkollee murtoowwan jajjaboo dabarsuu barbaade dursee murteessee dhufe kalee hojiirra akka oolchuu labsee jira. Isa keessaatiin wanti guddaan akka addunyaatti miidhaa guddaallee dhaqqabsiisuu danda'u Ameerikaan dhaabbata fayyaa addunyaa keessaatii ba'uu isheeti. Akkuma beekamu Daayiriktarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom lammii Itoophiyaati. Isaanillee komatanii jiru. Dhaabbata ofiishee hundeessite keessaatii Ameerikaan bahuun waan sirrii miti jedhanii komatanii jiru. Kanaan duras Tiraamp dhaabbilee gurguddoo addunyaa irratti Ameerikaa keessaa baasuu barbaadu ture. Isaan keessaatii tokko dhaabbata fayyaa addunyaati. Kun immoo fandiiwwan dhaabbatichaa irratti rakkoo guddaan fida jedhameeti kan eegamu. Sababni isaa biyyoota addunyaa miseensa ta'an hunda keessaatii tokko shanaffaa kan ta'u Ameerikaatu fandi taasisa. Maallaqa guddaa Ameerikaatiif oolchuu barbaadanii jiru jechuudha. Kan biraa dhaabbata guddaa Ameerikaa keessaa baasuudhaatiif Tiraamp murteessan keessaatii tokko neetoodha. Neetoon illee akkasuma maallaqa guddaa Ameerikaan kan irratti baastuudha dhimma waraanaatiif. Biyyoonni kaanis qixa Ameerikaa kaffaluu qabu. Kanaan ala keessaatii baana jedhanii yeroo marsaa duraa aangoorra turanis akkasuma doorsisaa turanii Tiraamp wantoota kanneen amma dhuga'umsaa jiru. Dhimmi guddaan dhimma jijjiirama qilleensaati. Jijjiiramni qilleensaa Ameerikaa Awurooppaa kan jedhuu fi addatti kan biyya tokko miidhu miti. Ameerikaan biyya guddoo warshaalee gurguddoo addunyaa qabduu fi faalama qilleensa addunyaafillee isaantu qooda guddaa fudhata. Ammoo waliigaltee jijjiirama qilleensaa akka Paaris keessaati Ameerikaan akka baatu ifatti labsanii mallatteessanii jiru jechuudha. Kun immoo kanneen dhimma jijjiirama qilleensaaf falman hedduu dheekkamsiisee jira. Garuu waanuma eegamu ture Tiraamp gara aangootti kan deebi'u yoo ta'e maaltu dhufuu akka danda'u ni beekama. Duraanuu hime namoota amma nuti deebalee duraanuu kan godhaa dubbatee jira. Sanuma hojiitti hiikee jira. Biyyoonni Awurooppaa hedduun isaanii of qopheessaa turanii sanuma hojiirra oolchee jira jechuudha. Kan inni waniin mallatteessee daa'imman godaantota seeraan al US keessatti dhalatan lammummaa hin arganne gochuu fi kuniin waan ammaatti ta'uu danda'a. Tiraamp dhimma godaantotaa wajjiniitiin murtoon jajjaboo akka fudhatan beekamaa ture. Kanaan dura Obaamaa ture murtoo jabaa fudhate kan isaaniitiif mirgi isaanii akka kabajamu kan taasise. Amma garuu Tiraamp maatiin isaanii viizaa yeroodhaaf kan argatanis yoo ta'e Ameerikaa erga seenanii daa'ima dhalate. Lammaffaa immoo lammii kan hin taane Ameerikaa keessa maatiin isaanii achi keessa osoo jiraatanii kanneen dhalatan mirga lammummaa akka isaan hin arganneetiif murtoo dabarsanii jiru. Asiin dura beektaa warri Afrikaa kan hedduun dubartoonni kan ulfataan Ameerikaa deemanii achi da'an akka ijoolleen isaanii lammummaa argattu. Kunam dhaabame. Kun dhaabbate jechuudha. Sanuu hafee ijoolleen godaantotaallee ka godaantota ka achi keessatti dhalatanillee karaa seera alaatiin Ameerikaa kan galan hedduun ni jiru miti. Ijoolleen isaaniillee lammummaa Ameerikaa kan arganneetiif murtoo dabarsanii jiru jechuudha. Kun Tiraamp walumaa galatti haala siyaasa addunyaa yookaan laandiskeeppii siyaasa addunyaa kana nama jijjiiree jechuun ni danda'a. Wanti bira zalee maqaa biyyoota fakkeenyaaf Gulf of Mexico gara Gulf of America jijjiiruu fa'aa Canada fa'aa qabachuu fa'aa Greenland fa'aa waan hedduu haasa'ee ka Canada kan inni Canada Ameerikaa jalaa deebisuu fedhu kan warri Canada deebii kan qaba. Isteetii 51 fa'aa taate Canadaan osoo jala galtee Ameerikaa keessatti waamamte faayidaa hedduu argatti. Ameerikaa akkamitti ijaaramuu dandeessi jedhee durumaan hawwii qabu dubbatee ture. Trump expansionist fakkaata miti nama akka malee agriqaalee miti. Lafa kaba bal'ifataa jiru fakkaata. Greenlandiin akka inni gaafatee jiru Denmark jalatti dhaqabamtee kan jirtu Ameerikaan mirga isaa. Suru dogongoraa jedhe. Denmark jalgaluunis dogongora hamaa ture jedhe. Uummata isiin qabdullee hedduu miti as gara Ameerikaatti yoo deebi'an. Kun immoo dhimma security yookaan dhimma nageenya Ameerikaa yaaddoo waanta ta'eedhaatiif sanaaf lafa sana ni barbaannallee jedhee jira. Garuu kan Kanaadaa abjuudha jedhanii jiru muummichi ministeeraa Kanaadaa Justin Trudeau garuu deebii tokko kennanii jiru. Trump oomishaalee Kanaadaan